sagalee waaqayyoo akka walii wajjin hirmaannuuf qooddannuuf jechuudha. Nana mana waaqayyoon wajjiniin jira, waaqayyoon gidduu jira, inni nama barsiisu, inni dubbii isaa isa dhugaa ta'e keessa namaatti kaa'uu danda'u, keessa namaa ittiin jijjiiruu danda'u waaqayyoon wajjiniin jira. Kanaaf isatti hirkachuudhaaf isaa abdachuudhaan kallattiinumaan gara sanatti ni darba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Meegaa sagalee waaqayyoo irraa kutaa tokkoon dubbisa. Kutaa walii wajjin har'a ilaallu keessaa tokkodha. Kutaan amma dubbisu kuni wangeela gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan Luqaas jechuudha. Wangeela Luqaasi boqonnaa 18 irraa isa jiru 35 ka'ee nan dubbisa. Yesuus Yerikootti yommuu dhiyaatee namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicharratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbutti jiran gaafate. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himan. Kanaafi inni iyyee Yesuus ilma Daawit namaar jedheen. Warri fuula dura adeeman calluma jechisiisuu fi isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyye ilma Daawit namaari jedhee. Sagalee keessaa luqqisaa amman dubbise irraas yeroo ittiin fudhannu hin jiraata. Galgala kana yeroo waa'ee sagalee galgala kanaa yaadu keessa koo wanta bule waaqayyo keessa wanta koo kaa'ee waan gabaabaa sagalee gabaabaadhaan yeroo daqiiqota gabaabaa duwwaadhaa fi isinii wajjinii qooddadhaa yookiin immoo sagalee kana isinii firaa. Yeroo baay'ee jireenya namaa keessatti, jireenyuma kiristaanummaa keessatti Kiristoos duukaa yeroo adeemnu, mana isaa yeroo jiraannu, karaa adda addaatiin mana isaa keessa waaqayyo waanuma nutti dhageesse yeroo tajaajilu, yeroo tochoon akkuma kiristaana kamittuu jechuudha. Wanta baay'ee yaaduu dandeenya, wanta baay'ee abjoochuu dandeenya, wanta baay'ee akka nuu ta'u barbaanna, wanta baay'ee bira ga'uu dandeenya. Pilaanii qabna. Pilaanii isa jireenya fooniitiif nu barbaachisu qabna. Pilaanii isa jireenya hafuuraatiif nu barbaachisu qabna. Wantootuma carraaqqii adda addaa keessatti yeroo baay'ee otuu hin jaallatinii gufuun adda addaa yookiin immoo golgaan adda addaa, danqaraan adda addaa akkuma eenyuun mudatutti kiristaanotas mudachuu hin danda'a. Maal jechuudha akka jechuun koo wanta fuula keenya dura jiru otuu bira geenye barbaannu akka biran geenye biran geessu jedhee kan qabuu barbaadu jechuudha. Wanta gochuu barbaannu immoo hiikoo hin gootu jedhee kan qabsoo nu qabu, wal'aansoo nu qabu. Hin danda'ama taanaan danqaraa kan kaa'u. Danqaraa sana immoo kaa'ee akka hin dabarre kan godhu. Wanta arguu qabnu immoo akka hin arganne kan qabu. Karaa kan namatti cufani. Darbuu kan nama dhowwani. Wanta gochuu barbaadan akka hin goone kan nama godhani. Wanti baay'een biyya lafaa keessa yeroo jiraattan nama mudata. Macaafa qulqulluu kana keessa yeroo ilaallu namoota macaafa qulqulluu keessatti barreeffaman baay'een isaanii jiru kan akka isaan hin dabarreef karaan itti cufame. Yeroo kan itti dheerate. Wanta adda addaa jiru. Yooyin fayyaadhaan ta'uu danda'a. Yooyin ikoonomiidhaan ta'uu danda'a. Yooyin yeroo nama jalaa tursiisuun ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Kanaafuu galgala kana kan keessa koo buufate maa inni akka karaan darbineef golgaa kan nuti ta'e akkamittiin cabsinee keessa dabarra. Yooyin danqaraa kan nuti ta'u akkamittiin darbuu dandeenya, akkamittiin cabsuu dandeenya. Kanan dubbachuu barbaada. Karaa isinii galeen qabachuu dandeessu. Wanta golgaa nuti ta'u. Golgaanis nama golgaa hin dabartudha. Nama dhowwa. Arguu nama dhowwa. Danqaraanis immoo karra namatti cufeetu hin dabartudha. Hiikoodha. Yeroo mataan isaa nama tursa. Yeroo dhumti mataan isaa nama jalaa dheerachuun karaa tokkoon waan tokko biran gaattanii bari dheerachuu yeroo lakkoofsuun karaa tokkoon nama tokko tokkotti ba'aa ta'a. Bari dheerachuunsa. Abdiin bubbultee namni macaafa qulqulluun abdiin bubbultee har'aa bor yeroo jedhamu. Deebiteetu mogolee namaa laaffifti. Kanaafiyyuu golgaa yookiin danqaraa akkamitti cabsinee darbuu dandeenya akka kiristaanotaatti. Namoota baay'ee mudateeraa duwwaa mootuu hin ta'in namooti baay'een immoo waaqayyoo galatu isa waaqayyo jedheen bira ga'aniiru, isa gochuudhaan gochuu danda'aniiru, isa arguu qaban arguu danda'aniiru, danqaraa sana darbuu danda'aniiru, wanta isaan ittisuu barbaade sana hundumaa keessa darbuu danda'aniiru. Kanaaf galgala kana gaa wantoota nu ittisuu barbaadan akka golgaatti, wantoota danqaraa nu ta'uu barbaadan hin dabartu nuun jedhan akkamitti darbuu dandeenya? Isa jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha.
كان لالو دافيغا مصحف قلقلو را كوتان اما اسني دبسي سنراتي جل قبين اديمو بربادا لوكسا بكلا من سدن تو عالم فردو كوتا مسرد فرد دبدا ماتيوس بقنا دغدم لكوفسا دغدمي سغدي اما سودمي افريسي ماركوس بقنا كودر لكوفسا افرتمي جاما شنتمي لباسي سينا دما مكدتا كنا قب سينا دما كنا قبل كوتان كو لوكاس بقنا كودر سديت لكوفسا سودمي شني اما فرتمي شدي ماتيوس دغدمي سغلي اما سودمي افري ماركوس كودر افرتمي جا مشنتمي لما سينا والفكاتا قب إني ماتيوس رجلو الدوكنة إني لوكاس رجلو أنا سني دبسي يسوع يريكو تيمودي آتي نمشي جامان تو كوجر وين كرتان تو كوجر إني ماتيوس رامو كرتوتا لما قولي تدبت كرتوتا لما قولي تدبت لما ستاو تو كو ستاو وانت سانرتي تا عينتي بتوك بكتي إني ندب كنافو كوتا كنا سدا يرو دبفتني سينا أما أندبسي كنا تانية ترى سينا والفكاتان دو إنرجيتو مالي وانجيلوتي كوني وانجيلوتي سدن كوني وانتوتا والفكاتا نموتا دداتين كبري فمني وانجيلوتي سدن كوني والفكاتو وانت سامبري فمني أكاتان ماركوس التبسيفي أكاتا لوكاس التبسيفي أكاتا ماتيوس التبسي أدد تاو مالي غرو بؤور رسا دبسان دبچو بربادني إبسو بربادن توكم كرامنين ندب باك أيوف غراني قدانا تاو إغا إدون تاتين كوني تاي يريكو تيجرا واي يريكو يرو إلالتاني يريكون كوني برسانا كيستي مغالوتا لما أكتا أن تدبتمو برسانا كيستي جل إشين جل كبا يريكو سيد موفوفت سيد ديغمتي را واي يريكو ديغمتي مصافو كل قلورا بين يريكون جيجي جنة سنفارفانا بكتين سيرا يريكو سيغرا براني مو هيرودوس سبوديچان كان جارم تيرا ديبتي إيكا سينسون ديغمتي يريكون كون يرودس إسا قدتشان جيتشون هيرودس إني كان إجارم تيرا كان في مقالة إسي موففتي في إسي هارم تكنا قدو كيلومتري توقف ولا كادوا بلي ولا رام فقاتو جرو ورسينا ساقورة نرود ما دو بيساسي رو قرن كان يجون كان في تاتين كون كان يتأيه إسا ديغا بسان برات تنتين إسي هيرودس إسا قدتشان إجارم تي يريكو سي هارا سنة برات تيجون أدو سنة إدون ساكن نتأيه مقالان برسنا كلا أو بكتة في كلا سررتها عنيتي قال ما كلا سررتها عنيتي كني وركا أتوتي كون كتن مسافة كل راس النرالتنا ما يروس فايو عنس فانيس الجرجة مترة قافلالتني بل بلا كل مرتها إيه نمشيتو كوتو كأتو جرانيتي برا في مجرى بكتة في كم بكمار بيجو مكينة اللين نرجع جن من بس كانوا رتلوكسي تورالتني نانو أتريساتي بل بدر رتاني كأتو بكتة في كرانا مدر برتاني تكنسان كنا كنا نجود كنا في يوجاما نموت كوني وركأتون كوني ينلالله وانت أكو نماهن تان إسان قول كبايك أب تاوتو بربادني ركو فيات ومما نتاو بلا قويا كيسا نمودتوني نموت باي وانت برقا بربادن برقا ورقباني أي أتو من لكو أكستي أي أتو إجيكو أكستي أي أتو نكو مركاني كننغو رقبتي أتو كتة إبرانغا جراني واحد إسان توچسو جيچو رانتكو كنا يرو إلى لو توقف رتوا إنجرا كنا غافلالتني ركون ساني ركو كرا مقام ساني هرنا قام ساني تمبرا غامين نمك قام هرقتي هدي توت أما بكتي نمي توكو مال جيرو من نلالتن هركان أبو ينتا إلي باي باو ميديا رتي باي باو هركفا ورك أبني ميلا دواران hojjetan ميلا دواران barreeffan ميلا دواران nyaatan ميلا دواران uffatan ميلا دواران waan adda godhan jiru kanaafiyyuu qaamni inni sanamni godhu naman dhowwuu jedhanii ilaalu haa ta'u malee akka garaa isaaniitti akka warra harka qabuutti gochuu hin danda'an bakka ta'ee fi isaanin dhukkubbii mataa isaanii qabaatu dhiyyaan kanaafiyyuu danqaadha isaanii fayyaan dhabuun danqaa namatti ta'uu hin danda'a golgaa hin dabartu namaan jedhe ta'uu hin danda'a yoo inni immoo hiikoo jedhee akka yaadne akkuma warra kaanii akka hin taane jarri kun godhee danda'e. Kanaaf kan isaan ta'anii maaliif arguu dhabuu jechuun salphaan seenaa arguun barbaadu baay'ee nama gaddisiisu. Iji namicha kanaa otuu ijoollee isaa argee ijoollee qabootee arabanaa isaa argee naannoo isaa argee hiriyaa isaa argee lafa argee gaara argee malkaa argee karaa argee
waan tokko nama dhibu garuu kana hin taanee fi waan adda addaatiin deema dheeyyaan wayii nama deemsisaa akka ammasii anaatti immoo teknooloojiidhaan waan adda addaatiin karaa ittiin namooti gargaaraman jiru. Saree isaanii warri shaakalchiisan jiru. Konkolaataa self drive ta'e warri qabatanii tarii ittiin deeman jiraachuu danda'u. Waan adda addaatiin haa ta'u malee gargaarsa namaa malee socho'an. Gargaarsa meeshaa malee socho'an. Danqaraadha. Danqaraadha kun. Arguu dhabuun fayyaa dhabuun iyyuu. Har'allee taanaan namooti karaa adda addaatiin dhibee adda addaa qabanii danqaraadhaan jedhan karaa kootti. Golgaa Waaqayyo garuu golgaa cubbuu inni nurraa tarsaasee golgaa isa kamiin iyyuu nurraa tarsaasuudhaaf humna qaba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuu seenaa jara kanaa gaafa ilaaltanii seenaa jara kanaa jara kanaa gaafa itti ibsitanii dubbiftanii dhumarratti in argitu. In argitu. Amma maaltu ta'e akkamittiin cabsuu danda'an akkamittiin darban isa jiru otuun dubbatin dura mee gara biraamma jara kana ilaallaan. Lammaffaa irratti immoo seenaa kanaan wal qabatee akka namni lafa bira ga'uu barbaadan bira hin geenye illee kan danqaraa namatti ta'u nama mataa isa deebi'e nama. Kanaaf iyyuu jarreenuma ammaa kana gaafa ilaallu jaamummaan mataan isaa golgaa tokko ta'eetu jiru. Namni qaama hir'u ta'uunsaa golgaa ta'e tokko ta'eetu jiru. Lammaffaa irratti immoo golgaa maalii qabu yoo jettanii Yesuus nama Naazreessaratu asiin darba jennaa jedhanii itti himnaanii kanaaf in iyyee Yesuus ilma Daawit namaari jedhee warri fuula dura adeeman calluma jechisiisuuf isa ifatanii. Namni mataansaa mogolee nama buusee golgaa nama hiita. Gab jedhe. Ati immoo dhuguma dandeessaa. Maal godhi jedhe. Kan kee raarbateera. Ati immoo qixxee kee hin beektu. Inni xaxtaa. Kana goota. Waan baay'eedhaan namni salphaan seenaa. Afaan qabsiisuudhaaf akka namni bira hin geenye gochuudhaaf mogolee laaffisanii karaa adda addaatiin namumti mataa isaallee golgaa nama hiita. Namoota baay'ee kan danqaraa ta'ee rakkisu baay'een jira. Waldaa kiristaanaa keessaa nan tajaajila yeroo jedhanii ka'anii hiikoo meetti gab jedhi takka taa'uuf ilaalime. Ati immoo maal beekta? Akka itti dubbatan iyyuu beektaa, sana beektaa, kana beektaa, sana beektaa. Qooda jabaadhu waaqoosii wajjin jira. Ayyaanni kan waaqayyooti qooda jedhan akka isaan gab jedhan kan godhan. Hojiidhuma tokkoon hojjenna yeroo jedhanii ka'an illee hiikoo kan jedhan muuxannoo maalii qabdati? Kanaan dura argitee beektaa? Yoo sirkatti bade hoo amma yeroo kana yaaltu yenna fuutee birii namaa balleessite hoo nagara yeroo jedhu. Isheenuma qabdu yoo firkaa dhabde hoo bichaa ani isinii ibsuu hin danda'u karaa adda addaatiin nama afaan nama qabsiisuu barbaada. Seenaa Haannaa Matsaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1-2-3 jaqaa dubbifadhaa. Haannaan kuni mucaa hin qabdu dhabduudha otoo argatteen barbaaddi akkuma warra kaanii haadha mucaatu taateen barbaaddi masaanuun seeyyuu immoo isee sin rakkifti turte jedha iddoo sanarraati Matsaafa Qulqulluurraa dhaqeemmee isinii dubbisaati. Haannaan kun kanaan kan ka'e galgalaa ganama gara Waaqayyootti guungumti. Jajjabeessuun abbaa manaallee ishee jajjabeessuu hin dandeenye. Waan baay'ee sagalee namatti tolu waan gaarii jedhee ishee jajjabeesseera. Haa ta'u iyyuu malee isheen wanta sana bira ga'uudhuma hawwiinsee bakka ta'ee fi lakkoo 1:8 irraa mee ilaalame. Elqaanaan abbaan manaa ishee yaa Haannaa maaliif boossaa maaliif garaan kee akkana gaddaa maaliifis midhaan hin nyaattu dhugumaan ani ilmaan 10 irra siifi wayyuuree jedhee isheen gaafateedha. Jajjabeessuudhaan wanti inni hin goone jiru. Isheen garuu yaadisee jira. Wanti isheen arguu barbaaddu, wanti isheen bira ga'uu barbaaddu, mucaa koo nammaa ammatti hammachuu, hoosisuu, guddisuu, kana. Cufameera immoo gadameesse waan ta'u gochuu hin dandeessu. Kun immoo ba'aadha golgaadha. Kana keessatti immoo hiikoo jettee yeroo isheen immoo dhattee silaa mana Waaqayyoo keessatti immoo dubbattu, dhattee dubbattu, luba inni luba guddichi Eeliin mataansaa isee hubachuu hin dandeenye. Lakkoofsa 9 gaaf tokko Shiiloo otuu jiranii nyaatanii erga dhuganii booddee Haannaan kaatee hin dhaabbattee Eeliin lubichi garuu michichila balbala godoo qulqullaa'aa isa kan Waaqayyo beeku barcumarra in taa'a ture. Haannaan garaa isheetti guddaa gadditee mararamtee boo'aa Waaqayyoon hin kadhati turte. Yeroo sanatti isheen yaa Waaqayyo gooftaa baccaa rakkina ana garbittii keetii ilaaltee yoona yaadatte yoona irraanfachuudhaa baatte mucaa ilmaas yoo anaaf kennite ani immoo mucaa isaa guutummaa bara jireenya isaatiitti
siif nan kennaa qarabaanis mataa isaa irraan ga'u jettee in wareegdee haannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turtetti eeliin totochoo afaan isheetii in caqasa ture sababii haannaan garaa ishee keessatti kadhattuu fi hidhii ishee duwwaatu totocho'a malee sagaleen ishee dhaga'amu ture eeliin kan irratti in machoofte ishee se'ee dubartittiidhaanii hatamma yoomiitti machooftaa nama garaa guugamu isheen rakkoo sila qabdu irratti dabalamee immoo kun gab jedhe jechuudha namni afaan nama qabsiisu yeroo laalu namni yeroo afaan nama qabsiisu barbaadu namni humti mataan isaa hin dabartu yeroo isin hin jedhu qooda jabaadhu isin hin jedhu taa yeroo isin hin jedhu namni isin hubatu bakka ta'e yaada keessa yeroo isin harkatti cabsu mooraalii yeroo isin rukutu karaa adda addaatiin ta'uu danda'a mee ammas gara biraa isan dubbadhe kanaaf waan akka golgaa namoota ta'uu ni ilaala wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 6 moo laaltanii Maartaadhaa fi Maaramiin Kiristoos biratti baay'ee jaallatamu turanii kanaan kan ka'e dafii nu qaqqabi yaa gooftaa innati jaallattu Alaazaar du'uufi jedhanitti dhaamanii inni garuu dhufuu dide turmaanni mataan isaa isaaniif golgaati ta'e kanarraa kan kaadha abdii kutataniitti dhiisanii hin dhiisanii egaa lakkaa'ee fixuu hin danda'u nama waa'ee golgichaa wantas golgaa nama ta'u har'a warri walii wajjin sagalee kana hirmaachaa jiru obbolooti koorana dhageeffachaa jirtan xinnoodhaa kaati hamma guddaatti mee mana keessan keessatti ilaalaa bakka hojii keessanitti ilaalaa tajaajila keessan keessatti ilaalaa hawaasa keessa jiraattan keessatti ilaalaa maaltu haa xiqqatu haa guddatu wanta yaaddan bira akka hin geenye golgaa isinitti ta'e fayyaa dhabuudha harraba namaati isin hubachuu namaa dhiisuudha barri isinitti dhedheerachuu yeroon isinitti dhedheerachuudha abdii waaqaa jedhe isin bira ga'uu diduu yeroo isaa barri dhedheerachuudha maaltu akka bira hin geenye godhee isin dhoobu isin dhaabe yoo inni immoo abdii isin kutachiise yoo inni immoo lafa jirtan achumatti akka dhaabbattan maaltu isin godhe yeroo kootiin malee namoota waaqayyoo mana waaqayyoo keessaa wantoota golgaa ta'an baay'ee isaa tarreessuu nan danda'a barumsa keenya galgala kanaatiif garuu lallaba keenya galgala kanaatiif garuu jarreen kun iyyuu hin ga'a fayyaan karaa dhaabamu hirrina qaamaan karaa dhaabamu harraba namaan karaa dhaabamu ifaata namaan karaa dhaabamu mooraalii nama cabsuu namaan karaa dhaabamu namni nama hubachuu dhiisuudhaan karaa dhaabamu yeroo namatti dheerachuudhaan karaa dhaabamu golgaa namatti ta'u jechuudha waan baay'ee jira waaqayyo garuu teessoo isaarra jira waaqayyoof galanni guddaan ta'u maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame ta'u egaa eegan akka jedheeti gara waannaa san dubbachuu barbaadu gara mata duree kootii wal qabsiisuudhaafi akkamittiin golgaa isa amma jennu kana danqaraa jennu kana cabsuu dandeenyaadha inni guddaan hin cabaa eeyyee hin cabu waaqayyoof galanni guddaan ta'u ammayyuu ilaa ofirratti dubbaddaa galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti golgaa isinii ta'uu barbaadu ta'ees jiru xinnoo haa ta'u guddaa haa ta'u danqaraa hin tuffatamne haa ta'u hamma kirriillee qallattu maqaa Yesuus Kiristoosiin isin duraa hin kutaa xaboo sagalee kanaatiin hin caccaba waaqayyo gooftaan nu gidduu jiran danqaraa cabsu inni danqaraa sibiila diimaa boorraje hurreessu inni waan tokko nan dadhabe hin jenne inni irreensaa hundumaa danda'u nu wajjin jira waaqayyoof galanni guddaan ta'u kanaaf iyyoonni guddaan isa kana gaa akkamittiin cabsan jarri kuni jara kanarraa akkamittiin cabee wanta dabartu jedhu biratti akkamittiin darbanii wanta hin jedhu immoo akkamittiin keessa darbanii wanta karaa namaatiin yaada namaatiin cufamu yaada namaatti akkamittiin darbanii kana walii wajjiniin ilaallaa jechuudha waaqayyoof galanni guddaan ta'u tokkoffaatti kadhattoota kana wayini immoo kadhataa isa warra ija jaamaa kanarraati akkamittiin jaamummaa irraa isa waggaa baay'ee isa dabarse kanarraati irra darbee isa arguu barbaadu bira ga'ee yoo jettanii amanuudhaan waaqayyoof galanni guddaan ta'u isiniin dubbisa dhaqee amanuudhaan amantiidhaan ilaalaa kutaa ama sanarraa Luqaas irraa naqee isiniin dubbisame maal godhe jedha maal godhe Luqaas boqonnaa 18 irraa lafa dubbifne irraa isinii dubbisa Luqaas boqonnaa 18 irraati akkana jedha sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbutti jarreen gaafate ilaalaa isa duriirraa waan haaraa dhagaye duris namni darbaa oola Yerikoo sana yeroo dhiyaatan duris namni darbaa oola isaaf kottee namaa dhaga'uun haasaa namaa dhaga'uun adda miti
innar addati ta'e nama baay'eetu Kiristoos duuka deemaa ture. Namni baay'ina qaba, kotteen namaa baay'ina qaba. Tarii inni kaan isa arguudhaaf, tarii inni kaan meerra jedhee ilaaluudhaaf hin fiigu ta'a. Yoo inni immoo inni kaan immoo maqaa isaa dha'anii dhibee adda addaatiif gara isaatti fiigu ta'a. Kanaafiyyuu daddarbuun namootaa, kotteen namootaa kuni namicha kana biratti sakaleessa dheengadda waggaa dheeraan dhaggeeffachaa ture miti. Waan haaraa ta'e hin baay'atu. Kanaafitu maal jedhee maal akka ta'e warra darbuutti jiran kana gaafate maal inni dhadhaa kuni kotteen namaa baay'eedha. Baay'ee wacaa'oo deemu akka nama waa fiiguutti fiigaa deemu maal inni natti baa jennaan inni akka jedhanii jedha. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu jedhan. Sanatu inni jedhu oduun isaa baay'ee jira jechuudha. Baay'ee Yesuus Kiristoos fayyisaa turu deemuusaa, nyaachisaa deemuusaa, oduun isaa garmalee dhaga'amaa jira bakka ta'eef Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira. Namichi jaamaan kun kanuma dhaga'e. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eega dhaga'ee booddee ilaalaa taane. Kanaaf inni iyyee Yesuus ilma Daawit namaarii. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma ilaalaa kaleessi jecha kana jedheen beeku. Eengaddi jecha kana jedheen beeku. Kanaan dura jechi kana jedheen beeku. Namni baay'een achirra darba. Amma isa kanaan Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darba jennaan. Afaan isaa baafate Yesuus nama Naazreet. Masihii jedha iddoo biraa dhaabnu. Aboo ilma waaqummaa maa'iragii isaaf kennamee waame. Faarsaa Isaayyaas boqonnaa 35 lakkoofsaan irratti Masihii ilma Daawit. Masihii isa eegamaa jiru. Fayyisaa biyya lafaa isa hin dhufa jedhan isa hundaa danda'u. Kanaaf hooree golgaasa ta'ee bara baraan akka lafa argine kana jaamummaa koo kana banee na dandeessa jedhee amana. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Hin iyyee jedha. Hin waamee jedha. Amma sirra deebi'ee na biran darbin yaa ilma Daawit namaari jedhe. Namaari jedhe. Kanaaf obboloota har'as taanaan xiqqoo isheen tuffatinaa guddaadha jettanis qilleensarra kaa'inaa Yesuus Kiristoos hundaa danda'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namoota yeroo tokko tokko kunoo guddaadha jechuu barbaadu. Waaqayyoof xinnoo guddaa wanti jedhamu hin jiru. Homtunuu isaaf kan nadhabame hin jiru. Wanta danqaraa nuti ta'u, huuba nuti ta'u hin dabartu nuun jedhu waan nuyi bira ga'uu barbaadnu hawwinu akka yaada Waaqayyootti nuuf haa ta'u jennee wanta nu eenyu bara kan nutti lakkoofsa ta'u maal isa ta'u dhukkuba isa ta'u fayyaa dhabuu isa ta'u kun immoo qaama hir'ina yuuti ija jaameedha yuuti. Waaqni inni gaafas ija kadhataa kanaa banee akka inni argu godhee waan hawwe hundumaa bira geesse kun wantoota shishifii kaasee amma guddaatti danqaraa ta'u galgala kanas nuyi amantiidhaan gara isaatti waamnaan keessa darbuu hin dandeenya. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amantii jechuun salphaa miti. Amantii jechuun wanta nuyi hin argine, wanta bira hin geenye, akka waan argine, akka waan bira geenyeetti ilaalu jechuudha. Ana akkanatti si ibsu qabu. Amantii jechuun akkas. Iji amantii akkas. Wanti sila hin jirre sana jira. Waaqayyoon danda'a jedhanii Waaqootti hirkachuu jechuudha. Waaqayyoof kan dadhabame hin jiru. Kan harka isaa hojjete. Ija isa tuume, gurra isa tuume, harka isa tuume, sammuu isa tuume, qaama keenya isa tuume. Yeroo tokko tokko yeroo namni naa kadhadhu jedhee maal si dhukkubaan jedhu mataa yeroo namni naan jedhu yooyin duddanaan jedhu yaa Waaqayyoon jedhaan. Ilaa obboleessi kun yooyin obboleettiin kun duddanna dhukkube jette lafa akkasii tettee qabatti lafa akkasii tettee qabata. Isa seenna dhukkuba jetturra immoo qaama kana situ uume situ beeka hiddaaf dhiiga isaa gogaaf lafee isaa situ beeka. Annacha isaasitu beeka. Lafa isaa jikeen arga. Achirra ati immoo fayyisuu hin dandeessa. Asitti hojjete si biraaf salphaadha. Maaloo dhaqee fayyisi Waaqayyoon kadhadhu. Kun immoo dhugaadha. Kanaafuu obboloota jireenya amantii jechuun salphaan seenaa. Mootummaa bara baraa itti galla jennee mana waaqarraa inni qabna jennullee amantiidhaan. Amantiidhaan. Ijoollee Waaqayyoo akka taane hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaan walii galee dhugaa nuu ba'a jedha Roomeen 8:6. Dhugaa nuu ba'achuun maa jechuun hin amanne. Sagalee Waaqayyoo kana dhageenye hin amanne dhugaadha jennee fudhanne. Hamma ammaatti dhugaa sana keessa deddeebi'aa jirra. Mootummaa Waaqayyoo itti galannu jennu jireenyi bara baraa sun dhugaadha kan nu jechisiise hin amanne. Jireenya garas du'atu jira jennee amanne. Du'i nuyiif du'i fooniif lubbuun adda ba'uun kun nu ceesisa gara mootummaa Waaqayyoo isa bara baraatti jennee amanne. Jireenyi amantii jireenyi kiristinnaa amantii irratti hundaa'a. Si'a tokko barri isaa tureera.
baay'ee dargaggoo taanee bara ari'annaa keessaa baanee lafa xinnoo tokko argannee mana sagadaa ijaarra jenne. Kanaafiyyuu karoora baafnee teenye warra geggeessu nu wajjin teenye karoora gaafa baafnu birrii 8,000 baafne mana kana 8,000 ijaarra jennee baafne waggaa dhufu 8,000 ijaarra jennee fulbaannotu hin gahin baafne ganaa gubaa'ee keenyatti dhiyeessuuf jenne. Achi keessaa obboleessi tokko kana jedha biiroodhaa hojjeta. Maal akkamitti karoorri yeroo ba'u jedhanii jennaan birrii madda galii asirraa argannaa. Madda galii asirraa arganne kanarraa hamman argannee hammanaan immoo kana goona jedhama. Maddi galii otuu maddi galiin jiraatan 8,000 taphatti karoorsinaa. Maddi galii keenya Yesuus. Nu isa borii hin beennu, hin nagannu. Yoo inni immoo karaa ittiin galii argannu hin qabnu. Yoo inni immoo waan galagalchinee gibiran sassaabnu. Waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa kan Yesuus Kiristoosi. Mataan see Yesuus Kiristoosi. Kanaafiyyuu nuyi maal beennaa amantiidhaanitu birrii 8,000 arganna jennee karoorsinee. Nu amanuu hin dandeenye baay'ee wal falmine. Haa ta'u malee numa gammachiisuu yaada keenyatti walii galle. Kan isin dhibu waldaan sun 8,000 mitiitii 180 garasiin ijaarame bara sana. Waaqayyoo yeroo amantanii Waaqayyoo isa si yaaddan gara gochuu danda'a. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 isa kadhanneef isa abdanne garas gochuu isa danda'u jedha Waaqayyoo garanni guddaan ta'u. Isatti himattan garas isatti dubbattan garas gochuu kan danda'u amantii keenya ija keenya isarra keewwachuudha isan nu baasa. Yoo akkas ta'e danqaraa xinnoo guddaatu hin jirin hurreessinee keessa darbuu dandeenya Waaqayyoo garanni guddaan ta'u. Amantii namicha jaamaa kana Kiristoos yeroo dhageessi kutaa kanatti deebiftanii gaafa dubbistanii wantoota ta'een argitu iddoo kanatti. Yesuus immoo maal akka inni siif godhu ilaalaaga. Ilma Daawit namaari jedhee jedha yeroo sanatti Yesuus dhaabbate. Namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidan abboome. Namichas gara isaatti dhiyaate. Yesuus immoo maal akka siif godhu barbaadda jedhee isa gaafate. Kanarratti inni argitu agartuu koo naa agartuu koo naa deebiftu gooftaa koo jedhee deebiseef. Agartuu koo akka naa deebiftuuf jedhee deebiseef. Kana rakkoon koo, kana danqaraan koo, kana golgaan koo arguu kan na dhowwe bara dheeraa kana lakkoofse akka namaa kan hin taane kan na godhe teessisee kan kadhadhu kan na godhe harka namaa akka kajeelu kan na godhe akkuma namaa nan hawwaa baraan barbaadu birrii miti warqee miti agartuu koo naa deebisee. Waggaa dheeraadhaaf waggaa isaan beeku. Inni golgaati ta'e amantiidhaan dhaabbachuu isaatiin amantiin dhaabbatee Kiristoositti himachuu isaatiin Kiristoos dhaabbatee golgaa isa ta'e isa waggaa dheeraa lakkoofse bara baraan irraa cabse maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Har'a obboloota koo inni nu amannu Yesuus isuma sana. Isuma yeroos kana hojjeteen humni isaa isuma sana. Fedhi isaa isuma sana. Eenyuun ijoollee isaa kamiin iyyuu rakkoo keessatti ilaalee biran darbu. Nuyi garuu hammam isarratti of gannee hammam isarratti hirkannee isatti himannee akka namicha kanaa danqaraa sanuu ta'e golgaa sanuu ta'e ofirraa dhabamsiifna jedhu immoo hundi keenya kan deebisuu qabnudha. Kanaaf iyyuu danqaraa fayyummaa qaama hidhinaa kanaa amantiidhaan ofirraa cabse. Karaa gara biraadhaan akkan sila isinitti hime danqaraan haannaarra jira arrabi nama. Namichuma kana immoo iyyuu kana bira kan geenye amantii duwwaatu hin ta'in kan isin dhibu amantii duwwaatu hin ta'in immoo wanta namichi kun godhe jira. Innis akkuma haannaa arrabi namaa jira. Warri gara isaatti taa'anii jiran maaliif barsiisaa rakkiftaa cal jedhe ittiin jedhan. Gaaf jedhati immoo namicha kana taanan teessee saantima keen funaantu jechuu barbaadan. Namicha akkasiinan arrabi namaa namicha kanarra jira. Haannaarras ture akkuma kana eeliin isheen hubanne bakka ta'e. Akkamittiin arraba namaa kana biras immoo cabsuu dandeenya akkamitti cabsanii. Kutaadhuma silaarraan isin dubbisa ilaalaa. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himanidha. Kanaaf inni yeroo Yesuus ilma Daawit namaari jedheen inni iyyee Yesuus ilma Daawit namaari jedheen warri fuula duraa adeeman immoo calluma jechisuuf isa ifatan inni garuu ittuma caalchisee iyyee. Waaqayyoof garanni guddaan ta'u. Ittuma caalchisee. Mee ofitti himaa ittuma caalchisee jedhaa ofitti himaa ittuma caalchisee. Ittuma caalchisee inni jedhu na dhibana. Ameen. Ittuma caalchiseedha. Ameen. Gabiin nama gab jedhiin maa iyyitaa afaan qabadhu maaloo cabsuun mooraadhi keessa cabsuun
akka inni gab jedhu ta'een inni mootummaa caalchisa. Amen. Itti caalchisanii kadhachuu, itti caalchisanii amanuu, itti caalchisanii sirratti hirkachuu, itti caalchisanii eeggachuu, itti caalchisanii gara isaatti iyyuu Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaan afaan namaa jala darbuu hin danda'amu. Kanaan arraba namaa jala darbuu hin danda'amu. Dhiisii namaatiin dhaabachuu hin qabu. Gab jedhi namaatiin taa'uu hin qabu. Mana Waaqayyoo keessattis karaa tokkoon ta'uu karaa lamaan karaa adda addaatiin ta'uu namooti beekanis ta'anis wallaalanii mooraalii kan nama cabsan jiru. Akka waan Waaqayyoo kadhata nama hundumaatti hin dhageenyeefaatti. Kadhadhu jabaadhu si dhaga'allee jiraniin kadhachiifadhu nama hin jiru. Argitanitti akka jedhu beekaa kan akka jiru. Waaqayyoo kadhata iyya namaa hundumaa hoolota isaatii gurra dhaga'u qaba. Deebii deebisu aboos qaba. Namni namaa kadhachuun jira eeyye. Isinitti nama bakka keessa ba'anii kadhachiifadhu malee kadhadhu illee jiran. Maaliin kadhachiifattu maal akkasiin gootu jedhan. Maaliin kadhattu ati? Ati soo mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoo si dhaga'a. Dhiigisaa hunduma keenyaa wal qixxee dhangala'e. Innoo siif abbaa buddeenaa miti. Siifisoo abbaadha. Siifisoo tikseedha. Ati soo hoolaa keessaa tokko. Ati soo mucaasaa keessaa tokko. Ati soo garbasaa keessaa tokko hin jedhan. Otoo hin beekin illee nama godhamu. Ka'een akka godha hoo jedhanii ishoo hin jedhan waan isin yaaddeessu itti himu. Mee obsi mee takka godhame. Yoo sirkaa badee jedhu malee yoo sii ta'uu danda'a Waaqni si gargaaran jedhu. Karaa adda addaatiin namni nama hubatu Eeliin lubichi Yohaannaa hubanne. Isheen sagalee ishee duwwaa akka Waaqoo dhaga'uttiin guungumti turtee socho'uu hidhii ishee duwwaatu argama. Dubartittiin namachiin kee amma oomitti sirraan galu. Amma kuni yeroon taa'ee yaadu ammumaa ka'ee manuma qulqullummaa kana dhufan eega lubichi kan godhee jettee illimmettee waan ishee sokkisiisu ture. Namni waan maxinnoodhaan mana Waaqoo keessaa bararaa deemanii paastoroota kanaa jedhee dhufan abaluutu akka na godhe kanaaf jedhee dhufan abaluu kana natti dubbate harrabaan kana nuti abalummoo kan naan jedhe jedhanii mana Waaqayyoo warri dhiisanii sokkan baay'ee jiru. Namichi kun yoo laaltan haannaas yoo laaltan dhaga'ee argeen jenne kadhata ishee ittuma fuftee Waaqayyoo garani guddaan ta'u. Namichi kun immoo inni yeroo jiran yaani iyya jedhee caalchisee iyyi isaa maayin yaalma daawwit namaarii bakka iyya gara biraan qabu. Sagalee ol fuudhee. Nan iyya. Waan ittuma caalchisee kana godhee fi waanumatti caalchisee kana godhee fi Kiristoos hin dhaabbateef. Dhaabbachuu duwwaa miti. Golgaan isaanii guddaan bara baraan irraa cabe. Haannaanis hin dhageenye Eelii. Dhumarratti garuu waan tokkotti himte. Akkasitti na ilaalin garbittii keettee. Kana miti dubbiinsaa. Nan hubatin akka jettetteen an dubartii nama garaansee cabeedha. Rakkoo tokko qaba, danqaraa tokko jira. Ani san dubbatadha jetteen namni nama dubbatu. Kanaaf saba Waaqayyoo karaa ittiin golgaa waan nuti ta'u ba'aa nuti ta'u ofirraa galagalchuun golgaa hin dabartu jedhu ofirraa dabarsu tokko baay'inni itti caalchifnee Waaqayyootti hirkachuudha. Ameen. Itti caalchifnee isa kadhachuudha. Itti caalchifnee isa eeggachuudha. Barriif yeroo dhufu abdii kutachuu qabu. Akkana jedha karaan dura sirriitti dubbadheera ta'ee hin beeku nama tokkotu na tola akkana jedha yeroo lallabu. Waa'ee Kiristoos Yesuus dhufaatii isaa barsiisa. Yeroo barsiisan akka jedhe ani ilaa ammas lallabaan jira ganama kana. Ganama kana hin dhufa gooftaan jedheen eeggachaa jira. Yoo ganama kana dhufne immoo egersaatii booddee yeroo ta'us amma dhufa ta'a tariin jira. Gaafa dhiyee galgala ta'us amma dhufa ta'an jedhan. Yeroo rafuu dhaqus ammas dhufuu danda'an jedhan. Halkan yoo dammaqesi ammas hin dhufa ta'a tarii halkan kana jedhan. Booris yoo ta'e boor jedhe otuu akka jedhu waggaa 10 waggaa 5 waggaa 15 waggaa waggaa yeroo waggaa 40 yoo tajaajileera jaarsa waggaa 40 yoo Kiristoos Yesuus hin eegaa jedhan. Qotrii itti caalchiseen eegaa malee bakka innoositti dagateera inni soo raanfateera inni soo dhiiseera jedhee hin beeku. Tarii yeroon isaas moganaadha jedhee hin beeku. Kanaaf qabsoo adda addaa keessa warra jirtan haxinnaatu haa guddatu isin dabarsuu wanta dide dhuguman isiniin jedha. Karaa namaa ta'u karaa adda addaa ta'u namnis isin hubachuu kan dide. Namnis immoo mee rakkatinii dhiisii kan isiniin jedhee qooda isin jajjabeessu humna kan isin keessatti humna isin buusu. Dubbichi immoo keessuma keessan guutee kan jiru yoo jiraatti galgala kana sanitti himu. Itti caalchisaa wanti sana godhaa. Itti caalchisaa kadhaa jabeessaa. Itti caalchisaa Waaqayyotti himaa. Itti caalchisaa Waaqayyoo irratti hirkadhaa. Itti caalchisaa Waaqayyoon abdadhaa. Itti caalchisaa wanta gootan sana godhaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf karaa kana yoo gootan egaa darbuun hin danda'ama. Yeroo mataan isaa
Achoo dubbadheera yeroo mataan isaa rakkisaa amman dubbadhe. Yeroos immoo tutturuus immoo bubbuluus immoo kan nu ittiin darbuu dandeenyu maa inni Waaqayyo isa jedhe hundumaa akka inni hin sobne amanuudhaan eeguudhaan jechuudha. Rakkooni Maariyaamii Maartaa kana ture. Eeyyee inni kube itti dhaaman inni jalaa ture. Obbolee isaaniin du'e. Kalaas awwaalli irra deebi'eeraa raawwateera waan tokko hin barbaachisu namni eega du'e. Boonii garaa kutatanii galu. Akkuma eeyyuu nutu sabira dhaqa malee akkuma Daawit jedhe waa'ee mucaan isaa duunaan nutu sabira dhaqa malee sichi nu biran dhufee garaa kutatee ka'ee dibatee dhiqatee nyaatee bakka maalan godha sichi kan godhamus kanuma. Har'allee yeroo nama jajjabeessinu dandhee mana du'aatti yeroo nama lallabnu kutaa kana faa caqasu Daawit jedhe obboloota daangaa qaba gaddinnaaniin limiitiin darbinaa hennaaniin sichi waan goonu hennaaniin nutu gara isaa dhaqa malee inni gara keenya dhufu hennaaniin hindu eega jedhamee raawwatame. Kanaafiyyuu eeganii dhabanii hindu eega jedhanii abdii kutatan. Kanaaf horii gaddi isaanitti cimaa ta'e. Garuu waa tokko dagatan. Iyyesuus yeroo isaatti akka hojjetu itti dhaameeran itti meeran wanti kun du'aaf miti ulfinni kootti na mul'atu malee jedhee itti meeran. Ishee kana dagatan. Kana eeggachuu dadhaban. Waaqayyo yeroo isaatti akka hojjetu waan barbaade gochuu akka danda'u waan dadhaban. Kanaaf barri yoo bubbule barri yoo dheerate barri nu biratti dheerate malee barri waaqayyo baraan hin daangeffamu. Baranni jedhu nu biratti hojjeta malee baranni jedhu waaqayyo biratti hojjetu. Waaqayyo alfaa oomeegaa yeroo inni jedhamu taayim inni jedhamu isa biran jiru. Waaqayyoof garanni guddaan ta'u. Kanaafiyyuu barri yeroo dheeratu waaqayyo baraan akka hin daangofne, waaqayyo guyyaan akka hin daangofne, waaqayyo sa'aatiin akka hin daangofne beekuudhaanitu danqaraa jiru cabsanii darbuu dandeenya. Rakkoon Maariyaam fa'aa Maartaa fa'aa kana. Kanaafiyyuu waaqayyo baraaf yeroodhaan sa'aatiin hin daanga'u. Sa'aatiin nu daangeessa malee san daangessu. Guyyaa nu daangeessa malee san daangessu. Kanaafiyyuu mee ofii keessanis kadhataan kan eegaartan. Waaqoo isinitti dubbatees abdattanii har'aa borii kan jettan. Guyyaan isaa yoom kan jettan innoo itti turee bubbulee kan jettan. Waa tokkoon isinitti himu. Daangaan yeroodhaan daangoftanii yeroon kan isinitti waan dheeraa isinitti fakkaate waan tokkoon isinitti hima. Kan ittiin cabsuu dandeessanii waaqayyo yeroo garasitti akkan hojjechuu danda'u. Yenna hubattan duwwaa. Waaqayyoon bira bara inni jedhu hin jiru. Barri nu biratti hojjeta. Waaqayyo isuma kaleessaa. Isuma dheengaddaati. Isuma sana. Kiristoos Yesuus kaleessa sar'asii hamma bara baraatti isuma sanaa jedhamee barreeffamee jira. Kiristoos Yesuus kaleessas har'as hamma yoomiitti hamma bara baraatti isuma sana. Hin jijjiiramu sa'aatiidhaan. Nuyi baraan deemna bakka ta'ee fi dargaggummaan jira, maaloon jira, dulloomaa deemnaa, ijoollummaan akkasitti nafuu barannu irratti hojjetu. Isa irratti hin hojjetu. Inni humni isaa, dandeettii isaa, waan abdachiifame raawwachuun isaa yeroo mataa isaatiitti raawwata. Waaqayyoof garanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota koo galgala kana gaaffii kana si gaafadheen naaf. Maaltu daangaa isinii ta'e? Hojii hojjettan keessatti ta'u. Ijoollee guddistan keessatti ta'u. Fayyaa keessan ilaalchisee ta'u. Tajaajila waldaa kiristaanaa keessa jirtan keessatti ta'u. Haaxinnatu haa guddatu. Maaltu danqaraa isinii ta'e isin dhaabuu barbaada? Yoo inni immoo maaltu danqaraa ta'e isin dhaabee akka waan dhaabbattanii raawwateettanii kan koo asirratti raawwate jettanii iddootti gootanii maaltu jira? Galgala kana kanan isinitti himu. Anaaf isiniin Waaqayyo humna keenya bakka ta'eef, Waaqayyo irkoo keenya bakka ta'eef, Waaqayyo nuyi iddootti baqaa keenya bakka ta'eef, Waaqayyo gaachana keenya bakka ta'eef danqaraan nama biraa dhaabu anaaf isiniin nun dhaabu. Waaqayyoof galanni ta'u. Waaqayyoon inni nu amanannu Elshaadaayidha bakka ta'eef, hundaa kan danda'u bakka ta'eef. Danqaraan inni nama dhaabu nun dhaabu. Dhuguma galgala kana amantiidhaan hin dubbadhu. Rakkina fayyaarree warri qabdan yeroo baay'ee kadhachiiftanii sanuma kan ta'e. Hankoo bakka hinuman dhiisaa maanni namooti maal jedhu yeroo tokko kan naaf kennameedha. Bakka akka makiliitiitti fudhatanii dhukkuba akka makiliitiitti fudhatanii kan ta'an.
duddaa ta'u, miillaa ta'u, sammuu ta'u, harkaa ta'u, bakka makliitii kooti naaf kennameera waan gochuu hin danda'u. Innuma beekaa dhiisee gaa. Akkuma Phaawulos farratti beekaa dhiise. Dadhabbii keessatti yaadni koosii baay'ata. Ittiin jedhe kuni akka waraantuu naa kennameedha. Jettanii warri teessanii itti walii galtanii jiraattan. Aboo sagalee karaatiin nan jedha galgala kana. Dhugaan isiniin jedha. Itti caalchisaa ayyaa, itti caalchisaa amanaadha malee inni si qabatanii teessan sun isinirra hin taa'u. Aboo sagalee kanaatiin Waaqayyoo buqqisuudhaaf yeroo kana sagalee kana ergeera. Ameen. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Warri waa hojjechuu yaaddanii, waa pilaanii gochuu yaaddanii, kanan godha sanan godha jettanii, kanan tajaajila kanan godha jettanii, ayyaana isaas qabaattanii immoo karaadhuma namaa, karaa dhabdanii karaadhuma namaa namni natti cufame, naman natti cufe maal gochuu hin danda'a? Kana bira hoon darbu. Namicha kana bira illee biraas kana bira hoon darbu. Kana hoo gochuu hin danda'u jettanii teessanis isinitti nima. Isinitti nima. Caalchisaati Waaqayyotti iyya. Waaqayyo wanta hin darbamu jedhe sana Waaqayyo isinirraa dabarsuu danda'a. Inni namicha isa jaamaa kanaaf dhaabate Kiristoos Yesuus galgala kana iyya keessa nagee maa inni garbicha koo maa inni garbittii koos niin jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluun hin dubbatu eega Kiristoos Yesuus dhaabatee namicha jaamaa kana fayyise warri silatti iyyan kun attam ta'an isa jedhu hin dubbatu. Yoon akkam akka isaan ta'an hin beeku. Inuma qaana hodhee yaadagaa. Inuma saalfata hodhee yaadagaa. Kanaafi namaanis hin qabaminaa. Arraba namaanis hin qabaminaa. Dhiisii namaatiinis hin qabaminaa. Gorsa namaa akka namaatti hin dhageenya. Namni nurra beeku Waaqayyo ayyaana kenneef namni nurra waan sana beekumas kanaas qabu professionaalis haa ta'u. Wanta gorsa jiru wanta dhugaan dhageenyu miti. Warra hin gorsinuu miti nan jedhu. Garuu Waaqayyo keessan kaa'ee gochuuf yaaddanii sababii namaatiif namni soon harkatti rukute jettanii kan isin keessan. Namni soonaan fudhanne jettanii kan isin keessan. Wanti kun garuu gochuun isaa bu'aa qabu kan beektan, dhugaa ta'uu isaa kan beektan isinitti nima. Danqaraa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin harraba namaa dhiisaatii gara Kiristoositti iyyaatii keessa darbaa. Waaqayyoo. Warri yeroon isinitti bubbule akkuma Maartaaf Maariyaam. Kanarraa ka'e otuu daftee dhuftee ta'eeti obboleessi keenya kun du'ee lafa ture. Otuu akka ta'ee ture utuudhaa warri taa'aa jirtan jechuudha. Otuu bara sana ta'eera ta'een nama ta'e kun. Waggaa meeqaan duratti ta'eera ta'e. Otuu akka ta'eera ta'e maaliif amma hoon jiru jechuudha mutu jechuudha. Akka warri jettan Waaqayyo Waaqa yeroo garas hojjetu. Waaqayyo Waaqa yeroo hin daangeffamne ta'uu isaa bartanii isuma eeggadha. Waaqayyo guddaan ta'u. Akkasittiin danqaraa yoo hin golgaa nu dabarsuu dide jireenya keenya foonii keessatti kiristaana taatitu jiru Waaqayyoon eeggachaas jiru Waaqayyotti osoo amannee jiru wanta adda addaatiin nu xaxee jiru bakka hojiitti ta'u bakka waldaatti ta'u bakka kamitti ta'u maatii gidduutti ta'u wanta hundumaa keessatti Waaqayyoo gooftaan maccaan danda'aadha. Inni danqaraa sibiila diimaa nurraa hurreessan ni jedhu karaa adda addaatiin danqaraa dhufuun dabartu jedhe galgala kana Waaqayyoon nurraa hurreessuudhaaf amanamaadha. Ameen. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo isa dhageenyee nuuf haa eebbisu. Ameen.